mootummaa Itoophiyaaf kanneen lolarra jiran kabiroor innaa lolli lubbuu galaafate kan naannoo Tigraay baatii 3tti dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaa haaraan kaa'amuu calaqqisa. Dubbii himaan kun loltoonni Eertiraa baqattoota Eertiraa dirqisiisanii gara Eertiraatti deebisuu isaaniif Associated Press torban kana baqattoota kanneen naannoo Tigraay keessaa godaanan tuquudhaan loltoonni Eertiraa saamicha raawwataa jiraachuu mana manarra deemanii dargaggoota ajjeesuuf innumaa akka aangawaa naannoo fakkaachuudhaan hojjetaa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni kun gamas jiraachuu haalus loltoonni Eertiraa hoogganoota naannoo Tigraay keessaa dheessan adamsanii kan lolan ta'uun ibsamee jira. Bulchiinsi Tiraamp duraanii Eertiraan of qusachuu ishee galateeffataa ka ture yoo ta'u walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabamu ejjennoon Yuunaayitid Isteets akkaan jijjiiramee jira. Ibsi Ameerikaanni haaraan dararaa raawwatamaa jira jedhame qaama walabaan mul'inatti qorannaan akka geggeessamu gaafateera. Loltoonni Eertiraa hagam Tigraay keessa akka jiraniif sirriitti eessa akka jiran hanga ammaatti ifaa miti jedha ibsichi. Yuunaayitid Isteets gaaffii kana kallattiin aangawoota Eertiraaf dhiyeessuu ishee hin beekamin jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaas gaaffii kanaaf battala deebiin kennine. Kanneen ijaan argan lakkoofsi loltoota Eertiraa gamasii kumaan kan lakkaa'amu ta'uu tilmaamu. Aangawoonni Eertiraas gaaffii dhiyaateef deebiin kennine. Addunyaa irraa biyya cufataa akka taate ministeerri odeeffannoo Eertiraa torban kana fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan Eertiraa irratti duulli maqaballeessii geggeessamu ammas irra deebi'uun ka'ee jira jedhan. Yuunaayitid Isteets waraansi Tigraay keessaa hatattamaan dhaabatee gargaarsi namoomaa guutummaaf amansiisaa ta'e danqaa tokko malee naannoo addunyaa alaatti adda citee jiruu fi bakka yeroo hedduu humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa gargaarsa ergamu waliin deemaniif akka banamu gaafattee jirti. Ibsichitti dabaluudhaan gargaarsi namoomaa kana hatattamaa yoo naannoo sana battalan dhaqqabne namoonni kumaan lakkaa'aman beelaan dhumuu maluu jedha. Tokkummaan mootummootaa ibsa mirga namaa ilaalchisuun dhiyeenya baaseen Tigraay keessatti beelli hammaataa jira gabaasa jedhu argataa jiraachuusaaf qonnaan bultoonni irra hedduun naannoo sana keessa jiran sababaa waraansa sanaan kan ka'e yeroon makaraa waan duraa darbeef hanqina nyaataatu jira jedheera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf naannoo sana seenuu hin dandeenye. Tajaajilli geejjibaa, ibsaa, baankiif kanneen biroon naannolee hedduu keessaa bakkatti akka hin deebi'in tokkummaan mootummootaa ibsee hospitaalonni 78 tajaajila kennaa hin jiran jedheera. Itti gaafatamaan dhaaba gargaarsa daa'immanii Henrietta Ford roobii har'aa ibsa kennaniin yaaddoon keenya inni guddaan haalli daran nama jeequ mudachuu mala ka jedhu. Hawaasi gargaarsa namoomaa addunyaa torbanneen 12 naannoo Tigraay walitti bu'iinsi keessa jiru seenuuf daandiin argate murtaa'aa ture. Naannoo sana keessaa talaalli kennuun dhaabatee jira jedhan. Ibsi Yuunaayitid Isteets kun itti dabaluudhaan mootummaaf warreen Tigraay gidduu waliigalteerra ga'uutu barbaachisaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota Tigraay duraanii waliin mari'achuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan bulchiinsa haarawaa muudee jira. Hoogganoonni Tigraay duraanis gama isaaniin waggaa darbe sababaa weerara COVID-19 kan ka'e filannoon akka nafni jechuun mormii kaasuudhaan yeroon aangoo Abiy dhumate jechuun isaanii ni yaadatama. Obbo Jawaar Mohammed fi miilootis waliin hidhamanii beellam isaaniitiin armaan murtii federaalaa dhufan taatu malee dhaddachi jidduu hojjete. Wanni tun jidduu hojjettee fi maatii fi warri beellam kana caqasuuf man murtii dhufetti wayaa hadhoo yookaan ammoo keelloo naqateetiin dhufe seenuu dhowwan. Tan irratti poolisiin nam hiite warri himatamelleen tan irratti iyyannoo dhiyeeffate. Warri dhaddachi dhufelleen kaanilleen rakkinni gargaraa himate. Oduun duubatti deebin. Mootummaan Somaalee waan maatiin biyyi isaanii ijoollee ta'een dhossaan lola Itoophiyaatti erguun oolanii jedhaniitiin himatanii diidessee mootummaan akka ittiin mudduutti jiran. Akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii leenjii kaambii guuranii akka isaan naannoo Tigraay keessatti lolanii dhossaan Eertiraatti ergan. Tajaajilli bilbil naannoo Tigraay kakalee addaan citee jedhanii ammiyaayyuu hojii deebi'ee jedha akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti. Akka itti gaafatame bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti wanni tajaajila bilbilaa kute karaa caasaa faayibar ooptik jedhanii Maqalee irratti hammaate waan ammeessillee ammatti qorachuu jiran. Taatullee akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti naannoo tanatti tajaajila bilbilaa deebisuun nam tursuu dandeetti. Taatullee hojiitti jiran. Gaanaan pirezidaantii isii Kaduri Kadhiyoo tana lubbuu dhabe arra teessoo mootummaa isii karaa keessatti awwaalatte. President Jerry John Rawling nambar 1981 diag 2001 waraanaan biisuun bulchaa ture. Eege immoo akka pirezidaantiitti filatame. Pirezidaantiin kunin ganna 73 irratti ijaare yookaan ammoo lubbuu dhabe. Waan lubbuun dhabe dhiideessanii hin himne. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden kalee jedhetti bulchiinsi isaa akkuma duraalleen jedhe qorsi koronaa miliyoona 200 bitateetiin naannolee qooduuf furfoo jira. Ameerikaatti nama miliyoona 25 caala irratti vaayirasii koronaa arganii nama 400 fi 25 caala galaafatu dhukkubni kunin Ameerikaatti akka kanaan addunyaa duri jira.
Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan Ameerikaan qabdi cufaanuyyuu hajaja bar waraana baafataniini dhibba kana biyyirraa dhowwuuf qophii jirraa jechuun dubbate. Qorsa vaayirasii koronaa addunyaan argatte walii qooduu jirtu kana ammaan tana war humna laafaatii kennuu jiran jaarrolee fa'a hojjettoota fayyaatii fi nama kanatti argachuu jira walumir mammarsuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden balaa jijjiiramee qilleensa addunyaatti hin dhufuu danda'u liqeessuu fi karoora mootummaan isaa tiin hojjetu irratti hajaj baasaa jedhaniitiin eeguu jira hajaj baaseetiin mallatteessa. Akka odeemtuun biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House Jen Saakee jettetti balaa gugurdaa Baayiden ganna afran dhufarratti hojjetu keessa tokko balaa jijjiiramee qilleensa dhufuun irratti hojjechuu. Joo Baayiden jijjiiram qilleensa irratti duuluu fi ministeera haajaa alaa Ameerikaa kaduri Joon Keerii hojii tanatti file. Joo Baayiden waliigalte addunyaan armaan duratti balaa jijjiiram qilleensa irratti hojjechuuf waliigalte ka Paarisitti irratti waliigalaan Ameerikaa deebisuuf hajaj baasuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa kaduri Doonaald Tiraamp ammoo Ameerikaa waldaa sun keessa hin baase. Kana maleellee Joo Baayiden Ameerikaa keessatti lafa mootummaan federaalaa bulchu keessa zayitii fi gaazii akka hin baafne hajaj baasuuf deema. Raashaan teessoo mootummaa isii Mooskootti manneen nyaataatiif manneen dhugaatiitiif manneen sirba halkanii koronaaf jedhanii cuufan kaanii haq tokko halkanillee akka isaan banaman hajajuu jirti. Arda jalqabee Mooskootti manneen akkana kunini hojii harka 30 hojjetan dhiisaniitiin namni akka tansa deebi'ee hojjechuuf deema. Akka bulchaan Mooskoo Sergey Sobayaanii jedhetti biyyi isaaniitti koronaan xiqqaachaa deemuutti jira. Taatullee namni akkuma durii kaan ogeejjibii yaabbatuuf yoo lafa namni itti gobbate yaa'ullee maaskii hidhateetiin deema afaanii funnaanillee gonofatee deema. Yuunivarsiitii fi manneen barnootaallee maan ta'u akka malanii gurraan dhala jaarratti waan jennu jennaa jira. Raashiyaatti nam miliyoon 3tiif 700 caalaa irratti koronaa argan. 71 caalaa galaafa dhukkubi kunin. Addunyaatti nam miliyoon 100 caalaa koronaa kana qaba. Nam miliyoon 2 fi 100 caalaa galaafa dhukkubi kunin. Waldaa Awurooppaatii fi dhaabii qorsi koronaa hojjetu AstraZenecaanii qooda qorsaa irratti waldhabuu jiran. Waldaan Awurooppaa AstraZenecaanii qorsi koronaa miliyoon 400 sila biyyoota waldaa Awurooppaatii kennuuf jedhe akka waliigaltee kaanitti deemuutti hin jiru. Mari'achuuf sila hor ta'anillee horii sun hin taane eega immoo gara galgala gulu hora kanatti hin deebinaa jechuutti jiran. Akka qara jedhanitti sila AstraZenecaanii waldaa Awurooppaatii qorsi miliyoon 400 kennuuf waliigalanii tan mirkaneessuuf jimaatti dhufu hor ta'anillee. Bulchoota AstraZeneca biyyi hedduutti qorsi koronaa kana gaafachuu jira. Humnaa ol waan taatee fi agum danda'anitti waliin ga'uu jirraa jedhu. Dhaabbileen mootummaan tahin jaa poolisiin Faransaay sanyii nam jibbaa nama miidhallee jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbilee tan himachuu jiran keessaa tokko Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a warra mirga namaatiif dabilmee nama irratti hojjetanii dubbatu. Akka himati isaaniitti poolisiin biyyi suni nama Afrikaatiif nama Araba wamcuuf irratti keessattuyyuu yooyyuu makiina dhaabanii waga gaafatanii tawarraa itti uwwisan. Dhaabbileen tunin akka caasaan poolisii Faransaay wayyaa'u gaafachuu jiran. Waan himataniin kan ammoo biiroo muummee ministeera biyyi suniitii fi ministeera biyyi keessaallee yaayyuu xalaa'ee ergatan. Indooneeziyaatti ibiddi laf jalaa volkaanoon gaarreen Meraappii iddoo Jaavaa keessaa tokka'eetiin yoo akkam xiqqaate lolaan ibiddaa meetirii 1,500 caalaa gaarreen keessa faca'e. Akka bulchooti jedhanitti gaarreen Meraappii keessa ibiddi laf jalaa kan tokko kunin hagan ga'u takkumaan tokka'an. Volkaanoon kunin aaraaf ibiddi ol facaaseetiin gaarreen keessa ol ce'e. Warra naannoo sunitti dhiyaachuuf baqachiisuu jiran. Indooneeziyaan ardii Eeshiyaa kibba ba'aa keessa jirti. Yoo hedduu ibiddi akkuma kan laf jalaa tokko. Oduun ammaaf qabtanu ansoraa hafe. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaddachi obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa yaada himatamtootaa caqasuuf irratti beellamamee ture addaan citee beellamni kabiraan kennamee jira. Dhaddachichi kan addaan citeef maatiin himatamtootaa fi namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhaman akka hin seenne dhorkamuuf isaan kaan hidhamuu himatamtoota irraa komiin waan dhiyaateefi. Manichi murtiis rakkooleen irra uumaman furamanii akka lakkoobsa Itoophiyaatti gaafa Majjii 27 bara 2013tti dhaddacha biraan ilaaluudhaaf beellama kennee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase. Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture. Sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhooggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyame booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhooggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhooggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaatoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhoorgaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen
Dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin walqabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiheessuu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen walqabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013tti rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan izeemaa ka jedhamu paartiin siyaasaa kakaleessa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin dhiyaate bayiin qorannaa weerara lafaa seera alaa fi manneen seera alaa qabatamanii qorannaa nuti ammaan dura geggeessine kan mirkaneesse jechuudhaan ibsee jira. Qorannaan izeemaa gochaalee jijjiiramaa booda geggeessamanitti kan fuudheffate yoo ta'u weerarri seera alaa immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jalqabee jabaatee geggeessamaa ture jedha bulchiisi magaalaa Finfinnee. Izeemaan weerara lafaa seera alaa irratti qorannaa geggeesseen bayin inni argadhe jedhe harka sadiirraa tokkotu sirriidhaa jedha ibsi bulchiisa magaalaa Finfinnee kun. Tsaayidaamxootu gabaase. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 hanga bara 2012 karaa seeraan alaatiin lafa weerarame hektaara 1,338 ol akka qorannoodhaan argatee fi manneen jireenyaa waliinii gamoowwanii fi manneen gandaa waliigalaan 1000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa namootaan qabamanii akka jiran bu'aa qorannoo gaggeessaa ture irratti hundaa'ee ibseera. Paartiin Izeemaa gama isaatiin bulchiinsa magaalattiitti waggoottan lamaan darbanitti lafti kaarimeetirri 213 ta'u seeraan ala weerarameeraa qorannoodhaan mirkaneeffadheeraa jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ibsa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi manneen jireenyaa seeraan ala qabataman ilaalchisuudhaan kenne irratti dubbii himaa Izeemaa obbo Naatnaa'el Fallaqee haasofsiisneerra. የትላንትናውን መግለጫ ክብር ምክትል ከንቲባ የሰጡትን አዳምጠነዋል። በአጠቃላይ ibsa kaleessa kabajamtuun kantiibaa itti aantuu kennan dhaggeeffanneerra. Waliigalaan kan nuti dhiyeessine manneen jireenyaaf lafa waliin wal qabatee bu'aa qorannoo keenyaan kan arganne mirkaneessee jira. Inumaayyuu kan nuti hojjanneen ol baay'ee gadi fageenyaan rakkinichi kan hundee gadi fagoo qabu akka ta'e lafti baay'eef manneen jireenyaa hedduun seeraan ala darbaa akka turanii fi weeraramaa akka turan ibsa mirkaneesse ta'eeti kan agarre. Nuti yeroo qorannoo kana geggeessine waggaa 2 qofa irratti kan daangofneef eeruu nu qaqqabeerraa ka'uuni. Rakkinichi baay'ee addeessaa ta'uu fi humni keenya murtaa'aa ta'uudha malee rakkinichi kan jiru ta'uu qorannoon keenya jiraa jedhee kan ibse isaanis qorannoon irra geenyee kan jedhan ibsan kan dhugumsedha. ያሉት ያረጋግጠው ነው። Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsa kaleessa bu'aa qorannichaa irratti kennaniin Izeemaan karaa seeraan alaatiin weerarame lafti kaarimeetira 213 jedhee bu'aa qorannoo inni dhiyeesse keessaa harki 2/3 kan abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa Finfinneen qabamee jiru ta'uu ibsuudhaan yeroo Izeemaan ibsa kana baasutti bulchiinsi magaalaa qorannoo dhimma kanarratti gaggeessaa akka ture ibsaniiru. ኢዜማ ባለፈው አንድ ጥናት አካሂዶ ወደ 200 እንደዚህ የሚሆን ሄክታር መሬት Izeemaan yeroo darbe qorannoo tokko gaggeessee lafti hektaarri 200 ol karaa seeraan alaatiin dalleeffameera jedhee ture. Garuu Izeemaan yeroo inni bu'aa qorannoo kana dhiyeessu nuti qorannoo gaggeessaa jirra. Qaamaanis walagarree akka qorannoo gaggeessaa jirru itti himnee turre.
Isa dura paartiin badhaadhinaa hagayya keessa ibsa baasee tureen qorannoon haa geggeeffamu jijjiiramni hooggansaas haa geggeeffamu jechuun kallattii kaa'ee hooggansa amma Finfinnee bulchaa jiruuf ammoo seera alummaan akka qulqullaa'uuf kallattii kaa'ee ture. Garuu Izeemaas haa ta'u paartiin biraa qorannoo yoo gaggeessee fide galatoomaa ittiin jennee akka galteetti itti fayyadamna. Qabeenya waliinii keenya waan ta'eef kanaaf bu'aa qorannoo Izeemaa akka galteetti fudhannee yeroo ilaallu harki 2/3 lafa abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinneetiin qabamee jiru kan irratti ijaarsi yeroo gaggeeffamaa jirudha malee kan nama dhuunfaatiin dalleeffamee jiru miti. Harka 1/3 garuu seeraan ala kan weeraramee dalleeffamee jiru ta'uu agarreerra kan isaan fidan keessaa. አይተናል እነሱ ካመጡት Izeemaan yeroo qorannoo kana jalqabu bulchiinsa magaalattiif waamicha taasisee fi turee jedhan obbo Naatnaa'el. ጥናቱን በምናካሄድበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጥናቱን የወሰደበት ያየበት መንገድ በጣም ትክክለኛ ያልነበረ yeroo qorannoo kana geggeessinu bulchiinsi magaalaa haalli inni ittiin qorannicha ilaale yeroo kantiibaan itti aanaa duraanii turanis qorannicha yeroo jalqabnu waxabajjii bara 2012 qorannoo dhimma weerara lafaaf manneen jireenyaa seeraan ala qabaman irratti akka ta'e ibsinee fi turre qorannoo kanaaf galtee ni barbaannaa jennee bulchiinsa magaalaa maanajimentii bulchiinsa lafa magaalaa fi bulchiinsa misooma manneenii gaafannee turre garuu gaaffii keenyaaf deebii kennuuf eeyyamamoo hin turre ergasiis qorannoo keenya xumurree uummataaf osoo ifa hin taasisin dura bu'aan qorannoo keenyaa kanadha. Deebiin keessan maali jechuun akka gabaasa guutuu ta'uuf gaafannee turre. Ammas qaamoleen kun sadan deebii nuuf kennuuf eeyyamamoo hin taane. Akka bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsetti mandarri 66 kan jiraattota 200,000 ol qabu karaa seeraan alaatiin hundeeffamee lafti qabamee jira. Akkasumas maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafti qabamee jiru qorannoodhaan akka qulqulleeffames ibsameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii fudhatame itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee akkanaan ibsaniiru. 16 ዓመት በላይ ሰፍረው የቆዩትን ሰዎች waggoota 16 waggoota 20f namoota bakka sana qubatanii jiraatan amma ka'aa jechuun ulfaataadha. Lafti kun seeraan ala asii ka'aa jechuun sirriidha jennee hin amanne. Qorannoo dabalataa taasifnee hawaasa kanaaf furmaata addaa kennuufiin barbaachisaa ta'uu hubanneerra. Garuu seeraan alummaan akka seeraan ala ta'e hubatamee yoo sirreeffame malee yeroo dheeraadhaaf namni tureeraa seeraan ala ta'us jedhamee yookaan itti fufamu ta'e nu balleessa. Kanaaf hawaasa waliin mari'atamee fuulduratti haala seeraan alummaadhaaf nun saaxilleen hojjetamuu qaba. Seeraan alummaa dhabamsiisuudhaaf immoo waliin mariin hojjechuun dirqama. Ammaaf garuu furmaata barbaaduu akka qabnu hubanneerra. Lafti hektaarri 1,300 sun lafa mandarri kun itti hundeeffame kan of keessatti hammate miti. Manneen amantaa waliin wal qabatees manneen amantaa hedduun haala adda addaatiin seeraan ala ijaaramanii argineerra. Manneen amantaa kun osoo hin ijaaramin dursa ittisuuf barbaachisaa ture. Karaa seeraan alaa yeroo ijaaraman garuu erga ijaaramanii maal ta'uu akka qaban itti gaafatamummaa isaa dursitoota mana amantaa sana waliin haasofnee wal amantaarra geenyeerra. Maal gochuu akka qabanis itti himneerra. Itti gaafatamummaa fudhatanii akka diiganii fi hanqinni bakka waaqeffannaa yoo jiraate bulchiinsi magaalaa karaa seera qabeessaan akka isaan keessummeessu seeraan alummaa garuu manneen amantaa waliin taanee akka dhabamsiisnu waliigalteerra gahameera. Tarkaanfii isaan seeraan ala manneen amantaa ijaaraman irratti fudhatan bu'aa isaa yeroo isaan dhiyeessan ifa taasisna. ይሆናል ማለት ነው። Dubbii himaan Izeemaa obbo Naatnaa'el waa'ee mandara seeraan ala hundeeffamanii fi lafa maqaa mana amantaatiin seeraan ala qabaman qorannoo isaanii keessa akka hin galchine ibsaniiru. የኛ ጥናት ውስጥ በአጋጣሚ ሆኖ ከቤተ እምነቶች ጋር የተያያዘ ቦታ አልነበረም። Akka carraa ta'ee qorannoo keenya keessaa waa'ee lafa maqaa mana amantaatiin qabamee jiru ittiin dabalamne qorannoo keenya keessa kan ture lafa magariisummaaf jedhamee irratti buufanni fayyaa ijaaramaa kan turee fi lafa baankii lafaa keessa jiru kan namoota dhuunfaan weeraramedha. Izeemaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun qaamolee gocha seeraan alaa kana raawwatan gara seeraatti akka dhiyeessu gaafateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin namoonni hojii seeraan alaa kanarratti hirmaatan seeratti akka dhiyaataniif dhimmi kun akka qoratamuuf abbaa alangee waliigalaa fi poolisii federaalaatti dabarfamee kennamuu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu hatattamaan akka hojjetamu kan aangoo gadhiisaa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reener gaafatanii jiru. Gama biraatiin loltoonni Eertiraa sochiin naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiran kan isaan yaaddesse ta'uu tuqanii hatattamaan akka dhaabatu gaafachuutti fufnaa jedhan. Ajjeechaa hokkara saalarratti hundaa'ee geggeeffamuuf dhiittaalee mirga namoomaa kabiroo dhimma laallateen odeeffannoolee qabatamoo Tigraayiif naannolee Matakkal ilaalchisee dhiyaataa jiran irratti akka qorannaan geggeeffamus gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Tujubeetu dhiyeessa. Akka lakkoofsa Itoophiyaa jala bultii jijjiirama biyyattii gara Finfinnee kadhaqan waggoota 3 darbanis Itoophiyaatti ambaasaadar Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikil Reener waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaagaraa irratti dubbataa akka turan dubbii himaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalatee akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmootii Afrikaa akka ta'an Tiibornaash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reener ambaasaadara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaadar Reener torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmootii hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan 2 waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sana irratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenyi uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hokkara hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodii yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'ee hin beeku. Yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'ee amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti xiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessuu, fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessuu, kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaanis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru. Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection. I want to be clear on that point. Hokkara hidhannoodhaan deeggaramerraa ofii isaa eeguuf mirgaaf itti gaafatama qaba. Qabxii kan irratti ifa gochuun barbaada. Ilaalchi koof kan mootummaa an bakka bu'ee haala waraansa boodaa kan amma jiru irratti. Kunis haala nama gaddisiisuun fedhii gargaarsa namoomaa yeroon isaa dheerataa dhufe ajjeechawwan dhiittaa mirga namaa hokkara saalarratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reener yaadachiisaniiru. Baatii 3 booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabuu argaa hin jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufii qaba jedhan. Ambaasaaddar Reener ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu. Sochiin loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechaawwan hokkara saalarratti hundaa'eef dhiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan Matakkal fakkaatan keessatti qorannaan loogii irraa walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reener ibsa isaanii keessatti torbee marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to haala aspire to be ajaa'ibaan more dammaqsaa akka turan pireezidantittii waliin marii gaarii geggeessinee jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii yeroon as turetti isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessine dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan. Gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennuu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa Embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti Ambaasaadder Reenar gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskindar Fireew Finfinneerraa gabaaseera. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.